Oromoo ta'ee guyyaa kana namni hin dagata jedhee hin yaadu. Almost waggaa har'aa Oromoon eessa akka ture ni beekna. Guyyaa taacceen harkaa fudhatan bariisaa isaatti ammoo Oromoo hayyuu malee dhabamsiisan, hambisan. Hayyoota Oromoo maleedhaatti ittiin guuran waan ta'eef Oromoon guyyaa kana hedduu yaadata. Garuu har'a miidiyaalee Oromoo hundarratti OMN, I don't know, 24 hours dalaguu barbaadan ta'e hin beeku. They are all live. Keelloonis live jira miidiyaaleen garaagaraa. Haa ta'uti garuu miidiyaaleen kunneen amma Facebook irra jiran malee dishii irra saatalaayitii irraa bu'anii jiranii diinni akka malee Oromoo irratti dalagaa akka jiru argaa jirra. Kanaaf waa hedduun dubbadhu namni hedduun jiru warra Minnesota qofatti ergaa himuudhaaf. Because miidiyaaleen haasawwan martinuu Minnesota waan gaggeeffamu irraa wanti dubbataa jiran ni argu. Warri Minnesota magaalaa lakkuu keessa jirtan guyyaan irraa sa'aatii 6 irraa eegalee Augsburg, Yuunivarsiitii Augsburg keessatti taphni marsaa lammaffaatiif maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin waggaa lammaffaa kun jechuudha. Akkuma Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen bara darbe Osfaanaan hin turre bakka Osfaanaatti Hacaaluu Hundeessaa saakar toornaament kan jedhamu eegalamee ture. Amma immoo bara kana marsaa lammaffaatiif taphni geebaa har'a guyyaan dhumaa har'a waan ta'eef Oromoon magaalaa lakkuu keessatti argamtan 6 PM irraa eegalaati. Augsburg University dirree isaanii jechuudha. Naannoo Starbucks Riverside gubbaa irra jiru cinaatti jechuudha. Iddoo sanatti argamuudhaan iddoo sanatti ergaalee darban taphoota gaggeeffamu obboleessi keessaniif yookiin ammoo taphni maqaa Hacaaluutiin gaggeeffamu kun akka milkaa'u gochuu irratti Oromoon hedduun keessan achitti argama. Amma miidiyaaleen garaagaraa sagantaa mataa isaanii waan qabaniif namni isaan san hordofaa waan jiruuf waa hedduu dubbachuun barbaadu. Garuu Hacaaluu jechuun goota waan artistiin Oromoo tokko illee godheen hin beekne godhe tokko no single artist of Oromoo dhugaa dubbachuuf. Stage diin qawwee fi taankii fi tukaandoo fi maaliidhaan mars irra dhaabbatee dhugaa jiru namni akka isaatti dubbate hin jiru. Namoonni garaagaraa warra sirban stage jarri jirre irratti sirbanii jiru. Garuu stage namni nama nyaatu, qaamni nama ajjeesu, qaamni qawwee hidhatu irra dhaabbatee stage irratti dhugaa jirtu dhugaa Oromoodhaa itti hime. Artistiin akka Hacaaluu Hundeessaa hangammaa dhalatee sin beeku of duras dhalachuudhaaf carraan qabnu dhugaa dubbachuuf yoo taate one in a millions kan jedhamu sana namoonni garaagaraa ni sirbu. Kophatti sirbanii sirba gadhiisuu danda'u. Garuu steejii diinaa irra dhaabbatanii jechuudha. Steejii diinaa irra dhaabbatanii bifa sanaan namni sirbu I don't think agarra jedhee hin yaadu. Yoo nu agarsiise ammootu namni leegaasii akka Hacaaluu qabaatus jira jedhee hin yaadu. Kanaaf guyyaa kana warri Minneapolis Minnesota keessatti argamtan iddoo dirree kubbaa sana argamuudhaan tapha kana tolchaa bareechaa bira dhaabbadhaa. Dhaamsa kooti. Inni biraa ammoo Oromoon amma ji'a kana I'm sure that celebrate gochuun yaadachuu waan tokko garuu yoo yaadannu maal goonaa kan jedhu ammallee ergaa dhiyaatu keessatti illee warri Finfinnee jiru warri Finfinnee qopheesse maatiin warri biyyatti waa hojjetaa jiru waan gaarii garuu diyaaspooraan maal godhaa jirra ibsa baasuu qofa moo what is our plan hayyoonni Oromoodhaa maal godhaa jiru kan jedhu anaaf wanti godhanni jira garuu wanti Oromoon hin beekne gatii ho'ituu hin qabu. Wanti Oromoo bira gadi buusanii Oromoon osoo hin hubanne namni muraasni qofti waa godhu it doesn't make any sense. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate kanaaf mee Oromoon callisinaa jabaadhaa. Hopefully miidiyaaleen Oromoodhaa irratti duulli godhamaa jiru kun saatalaayitii irraa buusuun kun Facebook qofa irratti miidiyaaleen deebi'uun kun qabsoo Oromoo garam gaggeessaa. Inni biraa akkuma agartan warri Tigraay yookiin ammoo TPLF Maqalee deebitee qabachuun isii
warri duqeet honoal jedhee Baacaan Birhaanuu Juullaa jeneraaltonni Oromoodha dhugaa walitti himuudhaaf yoo taate adda durummaadhaan uummata Tigraay irratti warri duula bane jaalattanii jibbitanii illee jeneraalota Oromooti. Jeneraalonni Oromoo sun yakkamtoota malee Oromoo hunda bakka hin bu'anii yakka uummata Tigraay irratti raawwatamaniif akkuma TPLF yakka Oromoota irratti raawwatteef guyyaa Rabbi jedhe tokko itti gaafatamu jennu jeneraalonni sunniinis guyyaa Rabbiin jedhe yakka uummata Tigraay irratti raawwataniif ofii itti gaafatamu malee Oromoodhaa miti. Abiyyi Ahmad dabalatee jechuudha. Jarri kun uummata Tigraay irratti qofa osoo hin taane yakka raawwatanii Oromoota ilmaan Oromoo hundatti hidhamuu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa, hidhamtoota hooggantoota siyaasaa Oromoo hundaaf warri dugda duubaan hidhaa kana jabeesse namoota kana. Namoota kana immoo Oromoon maal akka isaan ta'an beekuun barbaachisaadha. Mootummaan Abiyyi Ahmad TPLF lafarraa dhabamsiisnee marsaa lammaffaatiif duula banee waraanni isaa hundi isaa lafaa dhabamee har'a watwaachuu jira. Mee dubbii kana I think it is now time. Miidiyaa qofa irratti sa'a 24 miidiyaa irraa iyyuun gatiin qabu. Lafarratti waa arguu danda'uu qabna. Ani hin beeku. Miidiyaa inuma laalaa akkuma isin agartan torban kana xiqqoo ishii miidiyaa irratti waan deemu agarra. Garuu lafarratti maaltu jira yoo jenne gaafii guddaa waan ta'uufi namni hedduun Tigraay irraa maal barannaa Oromoon maalii gaafii waa hedduu barreessaa jirtanii barreeffamni isin gara koo illa ergitan na bira gaheera argaa jira dubbisaa jira. Garuu mee hundi keessanuu ani maal godheedhaaf gaafadha. Ani Oromoodhaaf maal godhe? Maal godhe ani Oromoodhaaf? As kibsa. Ani Oromoodhaaf maal godhe? Ani Oromiyaadhaaf maal godhe? Oromiyaa uummata Tigraay ammallee namoonni tokko hunda'u of gaafachuu dhiisanii namatti yeroo isaan quba qaban arga. Namni isin itti quba qabdan tokko illee hin jiru. Warri biyya kana jijjiiruu danda'u maneedhaa jira. Karchallee jira. Ani maaliin geeraraa? Warri geeraruu dhiirti geerartee hin quufne hidhaa karchallee jira akkuma Hacaaluun jedhe sana dhiirti silaa gumaa Hacaaluu baasuun malte karchallee jirti. Inni kun bosona jira. Wanti bosona keessa jiru sun dhiibbattee hanga walakkaa biyyaa dhuftutti wareegama guddatu kafalamaa. Hangardaas kafalaa tureera Oromoon waggaa 3 kana bifa addaatiin. Kanaaf Oromoon tokkoon keessanii mee ani maal godhee jira jedhaaf gaafadha. Ani maal godhee jira? Hiriira bahee yoo isin jedhan baartaa? Gumaachi yoo isin jedhan gumaachaartaa? Moo Feesbuukii ma qofa laayikiidhaaf sheer kan gootu kana hojiidha jettee of ilaalaa jirta. Kanuma isinit dhiisaa Oromoon magaalaa lakkuu keessattan Augsburg, Dirree Augsburg kan naannoo Riverside yookiin ammoo Tusiidar jirutti walaa agarruu sa'aatii 6 irraa eegalee achitti tapha jira. Tapha sanarratti wal agarraa hangasiif nagaannaa ta'a. Because miidiyaaleen Oromoo hedduun isaanii qilleensa qabatanii waan jiraniif waa hedduu dubbachuun barbaadu hanganuu jechuun barbaada. Eegaa ture hin bu'anii osoo jennu garuu hangaachi ilaalu jarri bu'uuf deeman hin fakkaatu. Bu'uuf deeman hin fakkaatu. Kanaaf callisuma naaf wayyaa hedduun dubbadhu dubbiin dubbattu bakka hin taanetti gadi naquun faayidaa waan hin qabneef biyya gaarii naa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.